Akkam jirtu daawwattoota keenya jaallatamoo baga ayyaana Adwaa waggaa 129ffaa nagaan geessan jecha oduu yeroo kanaatiif qindeeffannee jiruun isin biraan ga'a. Soomaaliyaan garba Hindii irratti Itoophiyaadhaaf buufata doonii kennuudhaaf akka jirtu ibsite. Dhimma ulaa galaanaan wal qabatee gara waggaa tokkoof Itoophiyaa waliin wal dhabdeerra kan turte Soomaaliyaan Itoophiyaan buufata doonii galaana Hindii irratti argamu akka argattu gochuudhaaf yaada akka jirtu gabaafame. Biyyoonni lamaan wal dhabdee gidduu isaanii uumamee ture furuudhaaf marii geggeessaa kan jiran yoo ta'u hanga ji'a waxabajjiitti waliigaltee bu'uuraa xumuruudhaaf kan kaayyeeffate ta'u ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa Alii Muhammad Omar gaaffiif deebii kamisa darbe Universal TV waliin taasisaniin ibsanii jiru. Bu'uurri sun gosa buufata doonii kam akka kenninu garba Hindii irratti iddoo buufata doonii kan ijaaramuu fi baasii waliigalaasaa ni murteessaa jedhan Omar. Ministeerri dhimma alaa Soomaaliyaa kana kan ifoomsan marii pirezidaantiin Soomaaliyaa Hassan Sheikh Mohammadii fi ministeerri muummee Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed Moqaadishootti taasifame hordofeeti. Mariin kun kan geggeeffame gamalachuu wal dhabdee amajjii 2024 keessa waliigaltee ulaa galaanaa Itoophiyaa fi Soomaaliyaa gidduu mallatteeffame hordofee uumame salphisuudhaaf fi fedhii agarsiisaniin ta'uun ibsamee jira. Ministeerri muummee Abiy Ahmed fi pirezidaantii Mohammad kanaan dura marii haala mijeessummaa pirezidaantii Turkii Recep Tayyip Erdoganiin geggeeffame hordofee wal dhabdee isaanii furuuf waliigaluu isaanii Addis Standard gabaasee jira.